tajaajila siyaasaa fi dhaqabarraa akka dinagdee isaa cimsachuu danda'u. Kun ganda burraa buramaa jedhama. Kan investara ta'uu danda'u fi akka waa liqeeffatee dinagdee isaa gabbifachuu danda'u, akka ce'uu danda'u taasisuu Jamila Siin jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira paartii damee aanaa Shaashamanneeti. Wanni asii arginu kun gurmaa'insa haarawaan caasaan gadi bu'e kun waajjira bareedaa kan fakkaatu tajaajila siyaasaa fi dhaqqabamaa hawaasa keenyaa iddoo tokkotti ittiin kennamuu danda'u dha kaasitti ijaaramee jiru. Wanni waajjirri bareedaan kun uummata keenyaaf tajaajila akka kennuu danda'uuf gurmaa'insi nama torba mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamee gadi bu'e kun karaa sirrii ta'e uummanni keenya osoo baasii gara garaatiin hin hiraarayin iddoo tokkotti tajaajila isaa akka dhaqqabuu danda'u, rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa ta'e sadarkaa dakaatti akka hiikuu danda'uu fi kenna tajaajila isaa akka fooyyeffachuu danda'u fi waajjirri kun ijaarame. Waajjira ijaarame kana keessatti nama torban gurmaa'insaan gadi bu'ee fi waajjira torbaa qaba jechuudha. Waajjirri torbaa kun as keessa jira. Dabalataan ammoo galma of danda'e galma hooggansi keenyaa hawaasa isaa itti geggeessuu danda'u galma nama 300 danda'u wajjin ijaarame. Tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa hawaasni keenya osoo hiraarayin argachuu qaba ka jennu rakkoon takkaayyuu yoo jiraate sadarkaa dakaatti hiikkachuu akka danda'uu fi isaa irra taree ammoo sadarkaa aanaatti hawaasni keenya akka dhufuu hin dandeenyee fi itti quufuu danda'uu fi waajjirri kun ijaarame isarra dhaabannee sakatta'iinsa taasisuu fi deeggarsa gochaa turreen hawaasa keenya yoo odeeffannoo tokko irraa fudhannu xiinxala haalaa yoo geggeessinu hawaasni keenya iddoo tokkotti tajaajila sirrii ta'e kan argachaa jiruu fi mootummaan yeroo kanatti nu yaadatee hawaasni kiyya deeggarsa sadarkaa dakaatti argachuu qabu kenni tajaajila isaa fooyya'ee tajaajila siyaasaa akka nu dhaqqabu nu taasisuu isaatiif galata guddaa qabnaa. Ijoollee dhufte ammoo gurmaa'insa kana ijoollee ramadamtee dhufte ammoo ilmaan keenya ijoollee keenya waan taateef hin kunuunfannaa ofii keenya waan bira dhaabbachuu qabnu bira dhaabbannee deeggarsa isaan nu godhan caalaa nutis deeggarsa isaanii gochuu qabnu goonee fi mana bultii hooggansa kana ofii keenya ijaaruuf qophaa'ummaa qabna jedheeti hawaasni keenya kaasa waan ta'eef gurmaa'insa si'ataa fi dhaqqabamaa jennee ijaarre kun bareedaa haala amma argaa jirtu kanaan laaluun ni danda'ama jechuudha. Ganda burraa buramaa jedhama. Keenya akka dinagdee isaa cimsachuu danda'u maal akka fayyadamuu qabu xeefii bareedaa kana oomishuuf cal jedhameeti miti jechuudha. Keessattuu karaa itti aanaa bulchaa gandaatiin hojii hojjetamu itti gaafatama waajjira lafaatiif qonnaadha waan ta'eef namni kun ogummaadhaan gadi bu'ee waan ta'eef gurmaa'insa kanaan waan hawaasni keenya galtee qonnaaf isa barbaachisu kamiyyuu akka fayyadamuu danda'uu fi qusannaa isaa geggeessee midhaan bareedaa kanarraa xeefiidha ka asitti argitu kilaastara xeefiidha badhaadha kan argitu kun kanaaf hawaasni keenya akka irraa fayyadamuu danda'u dinagdee isaa akka gabbifachuu danda'u qusannaa geggeessuu qaba jechuudha. Qusannaa geggeessuu qaba. Qusannaan inni geggeeffatu baankii isaatti baankii dinagdee Oromoo cimsuu danda'uuf burraa liqeeffachuu danda'uu fi gootaraa isaa ta'uu danda'utti akka waa ol kaa'achuu danda'uu fi gurmaa'insi keenya ammoo akka gadi bu'ee dinagdee isaa akka cimsachuu danda'uu fi ogummaadhaan hin deeggaraa gorsa garaagaraa hin kennaa fi akka cimuu danda'u hojiileen amma argitu kun fi durattis argaa turte daawwataa turte
karaa guutuu ta'een karaa milkaa'aa dhufe karaa gurmaa'insa keenyatti waan ta'eef hawaasni keenya gurmaa'insa faana jiraachuu caalaa ammas cinaa isaa dhaabatee hawaasa keenya waa isa fayyadu gorsaa hawaasni keenya ammoo gurmaa'insa keenya cimsataa bakka inni dogongoree sirreessaa akka deemuu danda'uu fi hojiin guddaan ammoo karaa gurmaa'insaa bifa haaraan gadi bu'ee kanaan hojjetamaa jiraachuu isaa ibsuu barbaada. Tole hawaasni keenya rooba waaqaa qofa eeggatu jechuudha. Karaa tokkoon rooba waaqaallee hin fayyadama. Karaa tokko ammoo waan roobe san walitti kuufatee bonaa ganna waggaatti al sadii iddoon gandoota hedduun keessa aanaa Shaashamannee keessatti iddoon yeroo tokko oomishamu jira, yeroo lama oomishamu jira, yeroo al sadii oomishamu jira jechuudha waggaa tokko keessatti. Gandi kun ammoo al sadii oomisha jechuudha. Xaafii irraa argata, qamadii jallisiidhaan argata, boloqqee ammoo kilaasteraan facaasaa, xeefii argata, boloqqee argata, qamadii facaasaa jechuudha. Kanaaf diinagdee isaa gabbifachuu keessatti waan waaqaa qofa eeggachuu osoo hin ta'in waan kenneef ammoo kuufatee yeroo rakkoon jirutti yeroo roobni dheeratutti itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Hawaasa keenya deeggarsaaf hordofii taasifnu keessatti iddoo inni rakkoo qabu adda baasnee kenna jechuudha. Waan inni galteewwan qonnaa keessatti fayyadamuu danda'u kamiyyuu haala mijeessinaafi jechuudha. Lammaffaa ammoo qonnaan bulaan oomisha isaa qabatee lafuma ofii qabu keessatti akka investara ta'uu danda'uu fi akka waa liqeeffatee diinagdee isaa gabbifachuu danda'u akka ce'uu danda'u taasisuu keessa gaheen keenya olaanaadha jechuudha. Hawaasni keenya hawaasa diinagdee isaa cimaa ta'eetu biyya hoogganuu danda'a jechuudha. Hawaasa diinagdee qabutu waa gochuu danda'a waan ta'eef hawaasa cimaa diinagdee isaa cimaa ta'e fayyaa qabeessa ta'e oomishuuf diinagdee isaa akka cimsachuu danda'u hawaasni keenya ol dhufee bakka rakkoo itti jirutti gara investara akka ce'uu danda'u maasima isaa keessatti haala mijeessinaaf waan ta'eef dhufee akka diinagdee isaa gabbifachuu danda'u gamanumaan waamicha dhiyeessuuf barbaada.